Nagaa siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii ani nagaa obboleettiin keessanii viidiyoo kana adaraa keessanii hiriyoota keessan biraan gahaa siniin jedha. Bakkee hundumaa kan jirtan dhimmisaa dhimma ariifachiisaadha. Waan sin barbaachisu jechaadha. Keessattuu yeroo hammaa kana keessatti laayikii godhaati ijoollee baay'ee biraan gahaa. Obboloota koo biyya garaagaraa keessa jirtan ijoollee beruutiin keessa jiru. Warra bilbila qaban warra bilbila illee hin qabne bakkeedha rakkachaa jiru yoo beektan jechaadha. Yeroo kana keessatti kalee galgala lolli baay'ee cimaa kan ture rukuchaa addaatiin jechaadha. Manni tokko iddoo maskiidarree kan rukutan jechaadha. Kalee galgala dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Guyyaa guyyaadhaan halkan hin qannasu jechaadha. Halkan dhufu jarri guyyaa hin dhufanii guyyaa deematee hojii keessan hojjetadha jedhanii uummata biyya kanaatiin halkan dhufu jechaadha. Kanaaf obboloota koo wanti sin barbaachisu imbaasii yeroo ammaa kanatti dhaloota akka galmeessaniif lakkoofsa isaanii nambarii isaanii maxxansaniiru. Nambarii isaanii sanaaniyyuu tokko lama jedhee nama 4 isinii dubbadheen jira. Yoo barbaadaniif liinkii kana jalan sinii kaa liinkii sana gadi tuqaatii viidiyoo sana dhaggeeffadhaatii qabadhaatii kottatii galmaa'uu sana akkaataa isaa yoo wallaaltan immoo keessan kottana dubbisaa akkasuma lakkoofsi kiyyarree achi jaraan hin jira jechaadha. Adaraa obboloota koo yeroo keessanitti fayyadamaa. Biyyi tuni waan akkanatti itti dhiiftu miti jechaadha. Qabeenyaan barbadaa'aa jira. Har'allee nama tokko kan ajjeesan jechaadha. Kanaafiyyuu wanti kun akkanatti waan hin qabbanoofneef dhaloonni akkasitti bakkee jirtan yookaan immoo rakkoo keessa jirtan ijoolleen hiriyoota keessan beektan akka galmaan isiniin jedha. Maaliif seetan yeroo kanatti hin barbaachisa waan ta'eef daandiin xiyyaaraa banamuuf jira waan ta'eef guyyaa muraasan booda akka banamu isiniif hima jechaadha. Kanaaf isin wanti sin barbaachisu obboloonni rakkoo hamaa keessa jirtan akkasuma immoo iddoo sanarree baqattanii jara wajjin warri jirtan galmaa nu jalaa hin qabanii jettu dawwaltanii. Nu jalaan qabanii jettu maal gocha dawwaltu hin dawwalinaa sin jalaan kaasa. Lammaffaa gara guruupii wasaappiitii warri jirtan jechaadha. Guruupii wasaappii gubbaarranii ijoolleen wanta kana hordofan jechaadha. Ijoollee galmaan hunda isaanii galmeessanii barreessanii warratanii guruupii sanarratti erganii jiru. Maqaan keessan kan achi keessa jiru jira jechaadha. Ijoollee adaraa siniin jedha. Paaspoortii kan hin qabne baay'ee kan keessantu jira. Iqaama kan hin qabne baay'ee keessantu jira. Yoo iqaamas qabaattan paaspoortiis qabaattan galuu barbaadu taanaan galmaa. Kanaaf akkasii siniin jechuu barbaada yaa obboloota kiyya. Yeroon ammaa tuni yeroo itti fayyadamuu qabnu jechaadha. Mootummaan baneera taanaan ijoolleen kun galmaa'anii tartiiba gashanii namni ammanaa kun galmaa'ee namni ammanaa kun guyyaa akkanaatti xiyyaarri akka nu dhufeetoo ijoollee kana nu gashuu jechuu danda'u warri imbaasii jecha. Sin immoo galmaa'utu sin barbaachisa. Ijoolleen tokko imoo kan qabdan wasaappii kan hin qabne wasaappii buufadhaatii kottaa galmaa. Ofitti garaan jabaatina obboloota kiyya naannoo sana keessattuu warri jirtan wajjin baqattanii kan jirtan damoosa keessan takkaa isiniin kaffalan jarri kun boru dhugaa rabbiiti. Maaliif seetan qabeenya isaanii barbadaa'ee jira. Maal hojjetanii warrataniitu jarri isinarra fudhateetoo si wajjin hin bade qabeenya isaanii manni isaanii barbadaa'e kuni maal abdatanii warrataniitu qabeenya isinii kaffaluu danda'u jettanii yaaddu damoosa. Isiniin kaffalan beekamaadha kun jecha ijoollee waggaa 4 waggaa 5 waggaa meeqa hojjisiisanii warratanii damoosaa dhawwatanii gara biyyaa kan gashan baay'ee jira. Carraa kanatti fayyadamaa. Biyya biraa deemuu dandeessu dhugaa rabbiiti. Waaqayyo qaroo keessan nagaadha sin gashee miila keessan nagaa sin gashee harki keessan fayyaa yoo galtan biyya biraa deemtanii warrattanii dalagachuu dandeessu. Galmaa dhimma ishii sin fudhattee sana barbaachisu yeroo ammaa jechaadha. Isin galmooftanii lafa jirta yoo tintan taaskiidhaan si fuudhanii warrataniitu biiroo si fuudhee gara biyya keessanii sin gashuu danda'a. Kanaaf murtoo keessan arra. Kuni dubbii ariifachiiftudha. Irra deddeebi'ee siniin hojjedhan obboloota kiyya. Irra deddeebi'ee waamicha siniif hin godhu jechaadha. Dhageessaniitu ijoollee baay'ee waamicha kan hin goone miidiyaa isaan irratti kan hin waamneef maallu dhibeedha sim jedhan jechaadha. Waa'ee biyya kanaarraa akkas jedhanii warri haasa'an hin jiran. Ijoollee baay'ee yeroo keessanatti dubbatan biyyi keessan qabbanaa'e miti omtuu haasa'amaa hin jiru akka duraa miti illee kan jedhantu jira jechaadha.
Maaliif yoomtuurraa naasa nu immoo warri keessa jirru haalli isaa ulfaataadha. Har'a fakkeenyaaf ani bakkeen deeme kinoo ba'een jira deemeen jira garuu katamaa keessan deeme isni sun narraa siqee jira narraa fagoodha jechaadha. Cherchi yeroo naqu jechaadha. Torbee darbee hin deemne ani yoo jechaadha. Maaliif sababiin isaan sodaataniif anillee sodaadhee hafe jechaadha. Garuu amma immoo guyyaa deemati hojii keessan hojjetadhaa jedhanii warratanii halkan dhufaniiti mana sana keessaa bahaa hin gubna jedhu. Isaan qabeenya isaanii gubataa jira. Mee eessaa fuudhanii damoo sanaa kaffalu jettanii itti hirkattanii teessu. Ji'a lama erga dhufee ji'a tokko erga dhufee guyyaa lama yoo haa ta'u gara biyya kee galiitti biyya biraa deemi. Warra akkasii warra kinolaal isaan qabeenya isaanii jalaa bade hin taa'inaa bira. Omaa faayidaa isiniin qabu qabu'aallee isiniin qabu. Lammata irra deebi'ee isinitti ni uuman obboloota koo. Dubbiin takkittuma. Adaraa keessan yeroo isiniif kenname kanatti fayyadamaa. Boru namni sagalee isinii ta'u hin jiru. Ani yoo banamee fi carraan ani qabu kallattii naa kuttee nagashite hankiyyaa jecha. Qaaman qabaa? Paaspoortiin qaba waan ta'eef kallattii kuttee nagashiti. Ijoolleen har'a reefu dhufan kun immoo har'a onani sagalee hin taaneef hoggaan keessa jiru kan hoggaan argu kan gaafan biyya koo gale maalitti sagalee isinii ta'a? Maalan argaa hin sagalee ta'a? Akka nama sagalee yeroo tokko san halkan dhagaa bulu kana miti bara halkan taa'aa bulu kana miti jechaadha. Waan oduu namni odeessurraan fuudheetu sagalee isinii ta'a wantichi yoo soba ta'e yoo. Har'a barbaachisa jechaadha. Har'a otoon as keessan bayan irree sagalee isinii ta'a. Galmaati gara biyya keessanii. Taraadhaan isaanuu isin gashuu danda'u waan ta'eef galmaa ijoolleen baay'een galmaaniiru. Galmee isaanii immoo isaanuu bakka tokkotti qabanii micayyoon isaanitti dhuftee haasofsiistu sun karaa WhatsApptiin guruuppii sana gubbaarratti poostii gootee jirti. Fiddee jirti jechaadha. Yeroo keessanitti fayyadamaa isinis hin barbaachisa. Wal tuffachuu osoo hin taane obboloota koo maalla dhibdee osoo hin taane waanuma kabillee haa ta'u nageenyi bu'ee itti fuftanii hojjettu yoo ta'e okey nagaan bu'ee hojjetadha. Nageenyi hin buune yoo ta'e maal akkamitti hojjetatta? Adaraa isiniin jechuun barbaada. Isin ginni kun dhaamsa koo isa dhumaa isa ariifachiisaa isa ijoollee keenya beruutiin keessa jirtan dhimma biraa in ilaallatu. Hiriyoonni keessan biyyoota garaagaraa keessa warri jirtan isinillee dhimmi kun isin ilaallata jechaadha. Hiriyoonni isaanii ani ijoollee kana obbolaan keessanillee kana as jirtu jechaadha. Isaan kanaafillee isin murtoo tokko godhaa akka galmaan jechaadha. WhatsAppii akkaataa ittiin banattan ijoollee tokko isinitti mee jira. WhatsAppii lakkoofsa biyyaatiin ijoollee wajjin otoo iimoodhaan haasoftanii kana ummaa keessanis kan abbaa keessanis haa ta'u itti naqadhaatoo koodii isaa biyyatti isaan bira galaa koodii sana immoo itti naqadhaayii akkasitti isinii banamaa jedhe. Kaan keessa WhatsAppii lakkoofsa giiftii teessaniitiin banattu. Maali kaan lakkoofsa giiftii keessaniin banattan walirratti hidhamee jira jettu. Maal gochaan ishiitiin banattu keessaniin hin banattanii? Kanuma isiniin jedha kun dhaamsa gosa dhumaati. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Adaraa keessan galmaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana laayikii godhaayi, sheerii illee godhaa. Hiriyoonni keessanaa dhaggeeffatanii liinkii as jala isiniif hankaa liinkii sana yala lakkoofsa fudhaa koottaa. Baay'ee turte.